Macaafa qulqulluu keessatti yeroo mootiin Gibsii yeroo Israa'eloonni biyya garbummaa Gibsii keessa jiraataa turan sana akka isaan dhiirri dhalatu hundumtuu akka du'uu fi karoora baasee ture sanatti deessistoonni warra biyya sana jiranii Waaqayyoon sodaatan. Deebii tokko dhaqanii mootichaaf deebisan. Dhalataa jira ammayyuu du'aan jiru dhiirri akkamittiin waan isiniif kenname xumurreennaan isaanii warra birootaa utuu nuti biran gahin da'u. Isaan Waaqayyoon isaan gargaaran. Gargaarsi isaanii barbaachisu. Kanaaf gargaaramoo dhalaniin. Isinis Waaqayyotu isin gargaare, Waaqayyotu isin eege, Waaqayyotu yeroo kanaan isiniif laate, Waaqayyotu guyyaa kana guyyaa jaallatamaa, guyyaa sagalee isaatti dhageenyu kana nu laate, isa kanatti guddaa garaan keenya gooftaatti gammada. Gara kutaa guyyaa irraa nu kennamee dubbachuutti gaafa dhufu lakkoofsa 34 amma 40tti kan jiru kutaa kana qoonnee gaafa laallu gaaffii warri Fariisotaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafatan abboommi keessaa inni caalu isa kami kan jedhu gaafatanii 41 amma 46tti immoo gooftaatu deebisee isaan gaafate. Isaan amma 40tti gaaffii qabu, gooftaan immoo 41 amma 46tti deebisee gaaffii isaan gaafate. Gaaffii kana dura otuu warri Fariisotaa dhufanii gooftaan gaafatan dura lakkoofsa 23 qabdanii amma 33tti saaduqootatu gaaffii gaafate ture gooftaa. Saaduqoonni dhufanii gooftaa gaafatanii turan. Saaduqoonni dhufanii otuu gooftaa gaaffii gaafatan immoo warri garee Heroodisii fi warri garee Fariisotaa 20 lakkoofsa 15 qabanii amma 22tti immoo gooftaa gaaffii gaafatanii turan. Lakkoofsa 22 boqonnaa 22 lakkoofsa 1 amma 14tti immoo gooftaatu waan ta'e dubbatee ture. Kutaa kana keessatti walitti hidhataa maal jedha kutaan kun gaafa jalqabu Yesuus warra saaduqootaa afaan qabachiisuu yommuu dhaga'ani warri Fariisotaa achitti walitti dacha'anii jedha. Saaduqoonni Fariisonni garee Israa'el keessatti garee beekamaadha. Garee lamaan kanatu jira. Waan irratti wal morman qabu. Warri saaduqootaa du'aa ka'uun hin jiru jedhanii amanu. Addunyaa hafuuraatti namanan. Waanuma ijaan mul'atu qofaa amanu. Jireenya du'a booda jedhu kana fudhachuun barbaadan. Jireenya du'a booda hin jiru jedhu warri saaduqootaa. Warri Fariisotaa immoo du'aa ka'uun jira jedhanii amanu. Warri saaduqootaa warra Fariisotaa waggaa dheeraadhaaf gaaffii tokko rakkisan. Miisii wayii qabu. Gaaffii isaan ittiin warra Fariisota rakkisanii waa'ee obboleessa dhaaluu yommuu abbaan manaa du'u sanyii obboleessaatti fufsiisuudhaa fi akka dhaalutti kan caafamee jiru seera macaafa Leewwii boqonnaa 8 keessatti caafamee kan jiru sana qabatanii gara yeroo hundumaa warra Fariisotaa kana rakkisu. Maal jedhanii rakkisu? Obboleessa tokkotu ture, hangafa ture, hin fuudhee, otuu dhalan godhatiin hin du'ee, obboleessi taanu hin dhaalee, ammas otuu dhalan godhatiin innis hin du'ee, inni taanu hin dhaalee, inni taanu ammas hin dhaalee, inni taanu ammas hin dhaalee, otuma jedhanii torbaan isaaniiru fuudhanii niitummaatti wajjin jiraataniiru garuu dhala hin godhanne guyyaa du'aa ka'utti jarri kun haadha manaa dubartiin kun haadha manaa eenyu taate jedhaniitu Fariisota waggaa dheeraaf rakkisaa turan. Maal mormuuf du'aa ka'uun hin jiru jedhanii evidensii isaan dhiyeeffatantu kana ture. Kanaaf gaaffii kanatu gooftaa Yesuus Kiristoos bira fudhatanii dhufan. Fariisota waggaa dheeraatti rakkisan kana fudhatanii gaafa dhufanii gooftaan gaaffii kanaa fi deebii bareedaa isaanii deebise. Guyyaa du'aa ka'utti akka ergamoota Waaqayyoo ta'u malee fuudhuuf heerumni hin jiru. Hin jiru jedheen. Namni guyyaa du'aa ka'utti ergamoota Waaqayyoo taa'atu hin ta'in saala hin qabnu guyyaa du'aa ka'u. Jannata keessaa saala hin qabu dhiira alaa wanti jedhamu hin jiru. Namni akka ergamoota Waaqayyoo ta'a. Isa kanatti hime gooftaan. Isaan egaa kan biraan boqotaan maal fudhateetti hime gooftaanii yommuu qoraattii boba'u sana irratti Museetti mul'ate sanaa ani Waaqayyo Waaqa Abrahaamii, Waaqa Yisihaaqidha, Waaqa Yaaqoobidha jedhee inni gooftaa warra jedhaniiti malee gooftaa warra du'anii miti jedhee jarri sun du'aa ka'uu akka danda'an, akka du'aa ka'an, akka isaan jiran gooftichi warra du'anii du'aa ka'aniif gooftaa akka ta'e fakkeenya fudhateetu jara saaduqoota kana afaan qabachiise. Gaafa inni saaduqoota kana afaan qabachiisu warri Fariisotaa immoo gooftaa biratti dacha'an. Ammas gooftaa biratti dacha'uun isaanii waa baruuf miti. Garuu gammadaniiru. Sanni saaduqoota irraa afaan qabachiise garuu baay'ee gammadaniiru. Baay'ee gammadaniitu gara gooftaa dhufan. Isa dura immoo lakkoofsa 15 qabnee gaafa ilaallu immoo gareen Heroodosii fi gareen Fariisotaa warri Heroodosii mootummaa Roomaatu jira ture. Mootummaan Roomaa kutaa bulchiisaa qaba warra Yihudoota keessaa Heroodosiin bultii waliigalaan mootiin Roomaa jira Qeesaar jechuudha. Isaan kuni mootummaa kana keessatti yeroo jiranii gibira irraa funaannatu Yihudoota irraa. Yihudoonni gibira gabbaruun barbaadanii waan sadiif rakkatan Yihudoonni. Tokko mootiin Qeesaari akka Waaqayyootti waaqeffama yeroo. Yihudoonni immoo erga bara biyyaa Baabiloonii deebi'aniiti amma ta'ee gara Waaqayyootti deebi'aniiru.
seera irratti dhaabbataniiru. Hundee amantii irratti dhaabbataniiru. Zakkaariyaas fa'aa barsiisanii, beekaan seeraa, Izraan fa'aa barsiisanii, Daani'el fa'aa barsiisanii saba sana waaqa tolfamaarra gara waaqayyootti fidaniiru. Waaqa tolfamaa waaqeffamu. Nama malee waaqayyoon waaqessan ture yeroo sana. Kanaaf inni mootiin Qeesaar akka waaqayyootti waaqeffamu baay'ee rakkiseera Yihuudoota. Amantii isaanii irratti dhiibbaa uumaa jira. Waaqayyoo malee waaqessuun barbaadanii waan ta'eef. Kan biraa gibira humnaa olii irraa fuudhu. Dadhabaniiru. Hiyyeessota yeroo isaan gibira humnaa olii rakkisan baay'ee rakkataniiru. Kanaaf maal jedhanii gooftaa Yesuus Kiristoos bira dhaqanii ati nama sodaattu jedhani. Wanta inni barbaaduuni, wanta inni dubbatu isa qabuudhaaf gara Yesuusin gaafa dhaqanii ati nama tokkollee hin sodaattu 22:15 qabnee kee yommuu soorri Fariisotaa dhaqanii waan inni dubbatu kiyyootti sagalchuudhaaf Yesuus irratti mari'atan. Ergasii duuka buutuu isaanii akkasumas warra gara Eloos keessaa gar tokko gara Yesuusitti erganii yaa barsiisaa akka ati dhuga qabeessa taate karaa Waaqayyoos dhugumaan akka ati barsiiftu hin beeknaa. Ati nama sodaattu nama wal caalchisuunis si bira hin jiru jedhanii. Akka isaanitti kiyyootti sagalchuudhaaf dhaqan nama sodaattu jedhanii. Warra Heroodisiin hin sodaatinidha yaada isaanii. Hin sodaatinii waan barbaadde jedhii qabamii wayidha dubbichi. Ati nama sodaattu nama wal caalchisu si bira hin jiru jedhanii gaaffii kana gaafa gaafatanii mootii Roomaadhaaf gibira gabbaruun seera moo seera miti jedhanii gaafannaan gooftaan deebii bareedaa tokko isaanii deebise. Fidaa maallaqatti hin gibira baaftan sana dinaara fidaa jedheen. Dinaara fuudhee gaafa inni ilaalu fakkii mootii Qeesaartu dinaaricharra jira. Kun caaffata eenyuuti? Bifa eenyu qabannaan kan mootii Roomaa qaba jedhani. Kan Roomaa kan mootii Roomaa mootii Roomaaf kenna. Kan Waaqayyoo immoo Waaqayyoof kenna. Kan mootii Roomaaf kennamu saantimaa ta'uu godhe gooftaan. Gibirri mootummaaf hin barbaachisaa. Kan bifa Waaqayyoo qabu Waaqayyoof kennaan inni jedhu sun nama bifa Waaqayyoo kan qabu nuyi. Ameen. Gooftaaf galanna ta'u. Seera uumaa keessatti Waaqayyo akka bifa fakkaatti isaatti maal godhee nama isaan nama uumeedha miti. Amma gooftaan deebii lamaan isaaniifuu deebisee jechuudha. Akka waaqaatti Qeesaariin akka isaanii waaqessinetti maayira. Kan Waaqayyoo Waaqayyoof kenna. Kan Waaqayyoo maal? Waaqeffamu. Kan mootii Roomaa maal? Gibira gabbaru. Kiristaanarras biyya lafaa irratti kanuma godhu. Mootummaadhaaf gibira gabbarraa hin abboomamnaa hin waaqessu nu garuu. Kan waaqeffamu Waaqayyoon duwwaadha. Ameen. Gooftaaf galanna ta'u. Akkasitti deebii isaanii siyaasa isaanii harkaa ba'ee karaa adda addaatiin isa qabuudhaaf duubaa qabanii rakkisaa turan gaaffii garaagaraa gaafataa turan. Isa qoruudhaaf amma gaa maal gammadani warri Fariisotaa kuni isaan Saaduqoota diina isaanii afaan qabachiisee gammadaniitu amma gooftaa kana waan deeggaruu dhufan fakkaata itti dachaanii immoo garuu garaan isaanii immoo garaa amanu miti waan ta'eef garaa amanu immoo waan hin qabneef ammas gaaffii gaafatan gooftaa. Yaa barsiisaa abboommii keessan ni caalu isa kan jedhani. Mata dureen guyyaarraa irratti dubbadhu warra shawwadame wajjin hin shawwadamin yookiin warra goyoome wajjin hin goyoomin. Jarri kuni abboommii keessaa inni caalu kami jedhanii gaafa gooftaa gaafatanii dhugumatti abboommii caalu hojiirra oolchuudhaaf baay'ee fedha guutuu waan qabaatan jechuun gaaffiin isaanii poolaayit kweeshinii wayii qaba baay'ee bareedaadha garuu gaaffiin isaanii gaaffii dhugaan ture. Maaliif gaaffiin isaanii gaaffii dhugaan ture? Jarri macaafni qulqulluun ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 11 qaadhi binnu maal jedhaa Waaqayyoo suma hin sobin jedhatu maaliin godhin jedhee hin ejjin jedheedha. Miti Waaqayyoo suma Yaaqoob ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 11 na duukaa dubbifachaa deema. Waaqayyoo suma hin sobin jedhatu hin ejjin jedheedha. Seerri Waaqayyoo namni isa baay'ee xiqqaallee cabsee akka hunduma isaa cabsetti lakkaamaa jedha Yaaqoob gaafa dubbatu. Jarri kun garuu yeroo ilaalamu dubbiin isaanii qajeelaa fakkaata. Waan dhuguma abboommii gooftaa keessaa waan baay'ee barbaachisaa ta'e adda baasanii fudhatanii hojjechuuf jedhan fakkaata. Garuu dugda isaanii duubaa rakkinni guddaan tokko jira. Rakkinni guddaan jiru tokko seera macaafa qulqulluu keessatti yookiin caafata qulqullaa'aa keessatti saba kanaaf kan kenname seera 613 qabu. Seera 613 kana keessaati seerri 248 akkas godhe kan jedhu 365 immoo akkasiin godhe kan jedhu qabu. Seera kana iskoolaaristoonni yeroo sana jiranii warri yeroo sana macaafa beekanii seera baay'ee barbaachisaa baay'ee filatamaa jedhanii qoqqoodaniiru. Kan immoo hin barbaachifne laayii jedhanii qoodaniiru. Isa kana gooftaatti fiduu barbaade. Akka inni seera keessaa isa caalu wayii isa isaan samandara keessatti barsiisan sanaa rikogniishinii kennuu barbaadan Fariisonni. Teolojiin isaanii inni isaan barsiisan akka fudhatamu barbaadaa jiru jarri kun. Olaantummaa barbaadaa jiru jarri kun. Olaantummaa isaanii Saaduqoonni du'aa ka'uun hin jiru. Warra jedhan irratti gooftaan du'aa ka'uun akka jiru himee argataniiru waan ta'eef isa lammaffaa immoo seera isaanii samandara keessatti qoqqoodan kanaan argachuudhaafitu isa kamtu caalaa abboommii keessaa jedhanii gooftaa gaafatan. Dudda duuba gaaffii isaanii kanatu jira. Gooftaan garuu deebii bareedaa tokko isaanii deebise. Maal jedhee
na waaqayyo waaqa kee garaa kee guutuu jaalladhu. Humna kee guutuu jaalladhu. Beekumsa kee guutuu jaalladhu. Waan hunduma isaatiin guutuudhaan jaalladhu. Nama immoo akka mataa keetiitti jaalladhu. Seerri hundumtuu kanarra dhaabataa jedheen. Hundumtuu kanarra dhaabata. Isinii galamni dubbichi maal jechuu barbaadeetu gooftaan asitti hundumti isaa namni waaqayyoon garaa guutuu jaallatu waaqayyoof abboomamuun isa rakkisuudha. Ameen. Irrakkisu. Namni waaqayyoon jaallannaan abboommi waaqayyoo kun isa rakkisu. Kanaaf gooftaan Wangeela Yohaannis 15 keessatti yoo na jaallattan abboommota koo maal godhaa? Eegaa jedheen. Jaalalaan abboommi waaqayyoo eegamaa. Jaalalaan abboommi waaqayyoo raawwatamaa. Namni nama jaallatus namarratti waan namaa raawwatu. Galaataa keetti Phaawulos dubbateera. Namni erga nama jaallate waan namaa namarratti hojjetu. Kanaafuu seerri waaqayyoo dubbii kana lamaan raawwatama. Jaalala waaqayyoo fi gaafa abboommi kurnan barannu yoo waldaatti tokkoon afurii waa'ee jaalala waaqayyoo ni kaan waa'ee jaalala obbolootaa jennee baranna miti. Jaalala waaqayyoof jaalala namaa qabna taanaan seera waaqayyoo hundumaa raawwachuu dandeenyeera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon hin jaallanna taanaan abboommi waaqayyoo eeguu dandeenyeera. Waaqayyoon hin jaallanna taanaan isa waaqayyo barbaadu ta'uu dandeenyeera. Waaqayyoon hin jaallanna taanaan qabeenyi keenya waaqayyoon nu mararu, humni keenya waaqayyoon nu mararu, yeroon keenya waaqayyoon nu mararu, dhalli keenya waaqayyoon nu marartu, fayyaan keenya waaqayyoon nu mararu. Waan hundumaa isaaf kennuu hin dandeenya waaqayyoon hin jaallanna taanaan. Garuu isa jaallachuu dursa. Waaqayyoon jaallachuu jechuun waa'ee waaqayyoo waan nama wayii fiilingii ta'e wayii qabaachuu otoo hin ta'in abboomamuu of keessaa qaba. Abboomamuu of keessaa qaba. Abboommi isaa eeguudhaan mul'ata waaqayyoon jaallachuun. Abboommi isaa eeguudhaan argama waaqayyoon jaallachuun isaan of ibsa. Expression isaa akkas. Namni tokko waaqayyoon hin jaallata taanaan abboommi waaqayyoo eeguutu jireenya namichaa keessa jira. Seera waaqayyoo eegamu abboomamuu isaatu jireenya namichaa keessa jira. Kanaaf gooftaan seera adda baasee inni kun isa kanatu gaariidha jechuun inni kun baay'ee barbaachisaadha inni kun baay'ee barbaachisutu jedhetu hin taane seerri raajotaa hundumtuu dubbiin barsiisa seeraa hundumtuu kana lamaan irra dhaabatu. Jaalala obbolootaarra jaalala waaqayyoorra dhaabatu. Namni waaqayyoon jaallatu seera kana hundumaa raawwachuu danda'a ittiin jedhe. Namichi kun inni dinqisiifatee afaaniin itti walii galee gooftaan ati mootummaa waaqayyoorraa fagoo miti ittiin jedhe. Attanii Maarqos keessaa Luqaas keessaa gaafa dubbiftan garuu mootummaa waaqayyoo keessa jirtan mootiin hin jennu. Mootummaa waaqayyoorraa fagoo mootummaa waaqayyootti dhiyoo ta'uu fi mootummaa waaqayyoo keessa galuun tokko miti. Ati mootummaa waaqayyoorraa fagoo miti namicha kanaan gooftaan garuu mootummaa waaqayyoo keessa jirtaatiin hin jennu. Namicha gooftaa wajjin fannifame attichaaf mirga isaatti fannifame sanaan garuu maal jedheen yaa gooftaa yommuu dhuftu mootummaa keetiin na yaadadhunnaan ati har'a mootummaa abbaa koo keessatti na wajjin argamtaa jedheen. Namicha kanaan garuu gooftaan ati mootummaa waaqayyoorraa fagoo miti jedheen. Ammayyuu namicha kana wanti hafu jira jechuudha. Ammayyuu namicha kana wanti hafu jira. Maal shawwadamanii sabni kun? Yihuudoonni maal shawwadaman? Maaltu isaan jalaa dhokate? Tokkoffaa irratti seera waaqayyoo gargar baasan ilaaluun rakkina guddaadha. Dubbii waaqayyoo waliin caalu. Seerri waaqayyoo dubbii waaqayyoo waliin caalu. Seera waaqayyoo keessaa kaan raawwatanii kaan dhiisuu barbaada. Wangeela Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 23 amma 28 dubbifachuu dandeessu qabadhaa. Isin yeela gooftaan kutaa kana keessatti gaala liqimsituu bookee calaltu jedheen. Gaala hin liqimsu bookee hoo hin calalu. Waan gurguddaa hin dhiisu waan isaanitti xixiqqoo immoo hin calalu. Yeroo tokko tokko immoo ati utubaa ija kee keessaa utuu hin baafatin uuba ija obboleessa kee keessaa akkamittiin argitee baasuu dandeessaa ittiin jedhe jara kanaan gooftaan. Seera waaqayyoo kennaa kurnoo hin baasu jarri kun. Gaafa baasan hamma jedhin bilaalaatti baasu. Garuu seera waaqayyoo kan akka garaa namaa laafuun moo hin godhan. Kanaaf kan isaan abboommi keessaa inni caalu jedhanii fi waan ta'e raawwatanii waan ta'e dhiisuu barbaadaniiti. Paartii ta'e raawwatanii paartii ta'e dhiisuu barbaadaniiti. Seerri waaqayyoo hundi isaayyuu barbaachisaa. Kanatti namantoonni mee jedhame. Seerri waaqayyoo hundi isaayyuu walqixa barbaachisaadhaan jedhe. Macaafni qulqulluun kakuun moofaa, kakuun haaraa, ergaan, mul'anni, wangeelli, seerri waaqayyoo hundi isaayyuu walqixxeema barbaachisaadhaan jedhe. Ameen. Jarri kun immoo waan ta'e raawwatanii waan ta'e dhiisuu barbaadu. Maatewos kana 23 kanarraa waan baay'ee arguu dandeessu waa'ee jara kana. Na duukaa buutanii dubbifachaa deemuu dandeessu baay'ee warri qabdan moobaayilii irraas 23 irratti gaala liqimsanii bookee akka isaan calalan waan gurguddaa waan barbaachisaa ta'e dhiisanii waan xixiqqaa wayii waan namatti dhufe. Barsiisota seeraa fariisota of hin argine nanaa isinii wayyoo baala kefoo inchilaala ija dimbilaalaas fuudhan keessaa tokko waaqayyoof hin kennitu. Garuu seera waaqayyoo keessaa isa caalaa barbaachisu kan akka firdii qajeelaa gara laafina amanamummaa hin dhiiftu jedhaan. Ilaa jarri kun akkas dubbiin isaanii. Firdii qajeelaa hin faradan, amanamummaa hin qaban, garaa namaa fi hin laaban, kurnoo immoo hin baasu,
Amma ija dimbilaalaatti baasu. Baay'ee waan ija dimbilaalaa jechuun baay'ee waan xinnoo. Qe'ee keessatti qaabanii namoonni intini ma godhu miti waan akka urgeessituu qimamii wayii taate wantattiin itti naqatu. Baay'ee waan xinnoo. Baay'ee waan xinnoo. Maayini namni kana yaadate mana qulqullummaatti geessu muraasa. Jarri kun garuu amma kanaatti hin geessu. Garaa moo namaan laafan. Garaa moo namaan laafan. Amanamummaa moo qaban. Firdii qajeelaa moo faradan. Garuu gara laafina amanamummaa inni iftu kudhan keessaa tokko baasuu otoo hin dhiisin isa kanas immoo raawwachuun isiniif hin ta'a ture. Geggeessituu jaamota nana bookeen calaltu gaala moolli qimsitu jedheen. Jaamota isin jedheen bookeen calaltu gaala moolli qimsitu. Ilaarras dhageeffadhaa gooftaan akkasii kudhan keessaa tokko baasuu otoo hin dhiisin isa kanas immoo raawwachuun isiniif hin ta'a ture. Isiniifis akkasuma. Ameen. Anaafis akkasuma. Anis kudhan keessaa tokko baasuu dhiisaa kan jiru. Dandeessanii naan jedhan bilaalaa fidaa. Dandeessanii naan keefoo fidaa. Dandeessanii naan baalan ciraalaa fidaa. Rakkoon qabu ittiin hojii waaqayyoo hojjenna. Garuu immoo gara laafina yeroo keessaa dhabnaan rakkisaa. Akka jara kana akka hin taane. Amanamummaan dhimnaan rakkisaa. Kan biraa dhimnaan rakkisaa. Yeroo tokko tokko namoonni waaqayyoon horiidhaan attaalaluu barbaadu. Waaqayyoo horiidhaan attaalaluu hin danda'u waa'ee Sinii galee hateetu namni yeroo tokko tokko mana qulqullummaatti waa fiduu barbaadu. Yihuudaan gooftaa gurguree mana qulqullummaatti geessee baay'isee. Miti? Akkasuma mataan qulqulluun gooftaa maal qarshii soddomatti gurguree horii kana harkaa fuudhaadhee warra lubootaatti geessee. Maal yaadeeti namichi kun? Maal yaadeeti? Horii gooftaatti gurguree kana mana qulqullummaatti geessuunsaa horii koo mana qulqullummaatti yoon geesse dhiifama argadhee yaade baay'isee. Tokko miti kurnoon iddoo isaatti. Amanamummaan iddoo isaatti. Qulqullummaan iddoo isaatti. Qajeelummaan iddoo isaatti. Dhugaatti jiraachuun iddoo isaatti. Garaa namaa laafuun iddoo isaatti. Kurnoon immoo bakka isaatti. Malee waliin dha'uu hin danda'amu. Gubboo nyaannee kurnoo finnee waaqayyo nu dhiisan hin danda'amu. Hin danda'amu waan akkasii. Hannee waldaatti waan kurnoo finneef kennaa jaalala keenya waan laanneef waaqayyo nu dhiisan hin danda'amu. Yeroo tokko tokko namoonni jireenya biyya lafaa samancaa'aa ta'e keessa jiraatan gaafa waldaan mana ijaaramuuf jedha kennaa jechuun qarshii 100,000 yeroo harka kaasanii qarshii 200 harka kaasanii jireenya namoota sana hojjetu bareedatanii gaafa laatan immoo nama waldaa dhufe fakkaatan of hin gooyyomsina akkasitti hin danda'amu baay'ee. Hin danda'amu. Kennaa qarshii keessan garuu jiraadhaa. Jireenyi inni kaanis hin barbaachisa. Garuu gara laafinni hin barbaachisa. Garuu dhugaan hin barbaachisa. Maal shawwadamaa jiru jarri kun gara laafina dhiisanii, namaa dhiisanii, amanamummaa dhiisanii, firdii qajeelaa dhiisanii, dimbilaana mana qulqullummaatti finnee fayyina jechaa jarri kun. Shawwadaminaa isaanii wajjiniin hin goyyoominaa akka jara kanaatti. Kan biraa kan isaan shawwadamanii Yesuusin qoruudhaaf gaafatu malee irraa baruuf hin gaafatan. Hin qoruu gaafatu. Hangafa beekaa seeraa keessaa tokko ka'ee Yesuusin qoruudhaaf yaa barsiisaa boonni keessaa inni caalu isa kamii jedheedha. Namichi Yesuusin qoraa jira. Kanaaf mootummaa waaqayyootti dhiqootti dhiyaatee xiqqoo achirraa fagaata. Gidduudha namichi kun. Yesuusin hin qoraa amma ta'e immoo waan qajeelaa immoo hin dubbataa. Fagoo miti ittiin jedhe. Yoo qoruu dhiisee achi dhufe itti gala jechuudha. Yoo amane itti dhufa jechuudha. Namni amanuu qaba miti hin amanne kanaaf fagoo jira namichi. Hin amanne Yesuus Kiristoositti otoo amane hin qoru ture. Rakkoon jara kana Maatewos 22 irratti yoo ilaaltan dinqisiifatanii magalan. Gaafa inni saadukota afaan qabachiisu dinqisiifatanii galu. Gaafa inni waa'ee Heroodosii fi waa'ee mootummaa Qeesaar sana gaafa inni deebisu dinqisiifatanii galu. Umurii waggaa 12tti Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa keessa dhaqee barsiisuu eegale. Miti? Umurii waggaa 12tti ayyaana ol baanaan mana qulqullummaa keessatti hafee gaaffii gaafataa deebii deebisaa namoonni hundumtuu dinqisiifatanii isa dhaggeeffatu turanidha. Garuu namoonni hin dinqisiifatu malee. Hin dinqisiifatu malee. Isinoo akkam? Namoonni dinqisiifatu saba waaqayyoo. Waldaa yeroo dhumna appirisheet goonee gallamoo nuti. Abeen lallabarraa nee gallamoo itti guutamnee galla. Ofitti deebisaa laalaa dubbii kana. Anis ofitti deebisan hin laala. Yommuu faarfannaan faarfatamu abee faarfannaan irraa akkamoo jennee gallamoo faarfannaa kanaan guutamnee gallanii. Jarri kun inni mana qulqullummaa umurii waggaa 12tti haadha sababbaa isaa biraa badee mana qulqullummaa keessatti hafee gaaffii gaafata jara kana. Hin gaafataa, hin deebisaa, hin gaafataa, hin deebisaa hundumtuu dinqisiifatee isaa laala ture. Garuu namanni. Silaa dubbii gooftaa kana dinqisiifatanii hin galan amananii itti guutamanii galu. Abbootti guutamuun isiniif haa ta'u. Mee ameen jedhame? Ameen. Dinqisiifachuun itti guutamaa maqaa Yesuusiin. Itti guutamuu hin dandeenye jarri kun dinqisiifatanii magalu bakka. Faarfannaa waliin faarfatan dinqisiifatanii magalu. Lallaba dinqisiifatanii magalu. Barsiisa dinqisiifatanii magalu. Keessatti gadi fudhatanii galan. Abee jechaa galu malee keessa isaanii waan jiru hundee wayiin qabu hundeen isaanii. Kanaaf shawwadamanii jarri kun akkasitti goyoonfamaa turan. Of jala dabarsaa turan fayyina kana yoo keessatti fudhanne malee dubbii gooftaa kana yommuu dubbatamu keessatti yoo fudhanne malee dinqisiifannee yoo lolaanu fayyisu. Gooftaan ayyaana nuuf haa baay'isu. Sadaffaa irratti wanti baay'ee guddaa jarri kun shawwadamanii 41 qabee akkuma warri Fariisotaa walitti dacha'anii jiranitti Yesuus gaaffii isaan gaafate
waa'ee Masiichaa maal yaaddu? Inni ilma eenyuuti jedhe. Isaan immoo ilma Daawit jedhanii deebisaniif. Kanarratti inni yoo isin maattamitti Daawit hafuura qulqulluun geggeeffamee gooftaa ittiin jedhare. Gooftichi gooftaa kootiin diinota kee miillan kee jala amman siif kaa'utti gara mirga koo taa'i jedheeraa jedhee dubbate. Egaa Daawit gooftaa koo jedhee erga isa waame akkamittiin ilma isaa taa'e isaaniin jedhe. Namni tokko illee sagalee tokko deebii isaaf kennuu hin dandeenye guyyaa sana jalqabees gaaffii tokko isa gaafachuudhaaf namichi jabaatee turre. Kutaa kana lakkoofsa kanarratti immoo eenyummaa Yesuus Kiristoosiin shawwadamaa jiru jarri kun. Isa baay'ee barbaachisaa, isa waan hundumaa caalu. Namni Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e amanee fayyina bara baraa argata. Ameen. Ameen. Akkasuma miti kutaan guyyaa lammaffaa Roomee 11:13 maal jedhaa? Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo amante, garaa keetiin yoo amante, afaan keetiin yoo dhugaa baate fayyina bara baraa maal gootaa? In argattaa jedhaan. Gooftaa ta'uu isaa shawwadamaa jiru jarri kun ilaa. Waluma ibsa kutaan kun sadansaa. Jarri kun rijeeshinii majara kana agarsiisa. Inni faarfannaa Musee keessa deebii 32:12 jirullee saba sana Waaqayyo akka inni lafa onaa keessaa fide. Iddoo bineensonni wacaniin si fuudhe jedha Waaqayyo saba kanaan. Iddoo namni sun agarreen si kaase jedha Waaqayyo saba kanaan. Ani yommuu qoboo saba lafarraa adda qoqqoode, yommuu qoboo lafarraa adda qoqqoode saba Israa'eliifis daangaa dhaabeen ture. Saba lafarraa jiran keessaa immoo Israa'el saba deddeebi'aa ture. Inan dhuuramnee faarfannaa keessatti kun isaa kutaa tokkoffaa jechuudha. Inan dhuuramnee dhiiga keessa tureedha. Museen gaafatti faarfatu. Isa booddee iddoo bineensonni wacanii kan of dhimnaan kan gargaaru dhimnaanini gaditti jedhee lafaasa kaasee. Haaleluyyaa. Humna isaaf ta'e isan jabeesseedha. Garuudha itti fufee amma dhumaatti boqonnaa sana guutuu gaafa dubbiftanii Israa'el coomeedha. Quufee Waaqayyoon kattaa fayyina isaa tuffateedha. Kattaa fayyina isaa tuffateedha. Yaa obboloota koo gola keessanii akkami gaarummaa Waaqayyoo? Isin qomoon keessan akkami? Isin sanyiin keessan akkami? Isin gaafa waamamtan gurguddootu bakka kanaa turtanii? Gaafa gara gooftaa kana dhuftan jajjabootu bakka kanaa turtanii? Moo Yesuustu isin guddise? Moo Yesuustu namatti isin dabale? Phaawulos warra Qorontositti gaafa dubbatu baay'een keessan gaafa waamamtan sanyii gurguddootaa keessaan turre jedha. Amma garuu dureessa taataniittu jedha. Haaleluyyaa. Kiristoosin namni qabu dureessa. Ameen. 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 Namni Kiristoosin qabu waan hundumaa qaba. Gaafa Kiristoosin hin qabne hoonaa turre jireenyi keenya. Duwwaa turre jireenyi keenya. Waaqayyo Israa'eliin qofa lafa hoonaa keessaa fide miti. Waaqayyo Israa'eliin qofa iddoo bineensonni wacanii fide miti. Anaan iddoo bineensi wacuu na fide Yesuus. Ameen. Kan koon galateeffadhaan. Kan koon galateeffadhaan irratti gooftaadha Yesuus. Sinis kan keessan galateeffadhaa. Jireenya amantii dhuunfaadha silas. Olumatti illee wal jabeessina malee dhuunfaadha. Iddoo bineensonni wacaniin isa fuudhe. Waangoon lafa jiruun isa fuudhe. Hin handhuuramne namni akka sirraa goree garaa koonna jibbee Yeshuruun jedheen isa waame. Ani garuu jedha abbayyee koo jettee na waamtan se'e jedha. Hin komata saba kana. Abbayyee koo jettee na waamtan se'e. Gaara gubbaatti ol isa baasee jedha. Yoon dubbisee hunda isaatiin nan ga'u. Kanaaf akkasumatti ibsee darbu. Gaara gubbaatti ol isa baasee. Aannan damma gaara gubbaa jiru akka inni nyaatu hin godhe jedha. Iddoon isaa kenne. Museen raajiidha faarfannaan inni faarfatu kun. Tokko karaadha deemaa jiru hin galle biyyicha fuullee ga'aniiru ilaalaa jiru bira ga'aniiru waan sabni kun gaafa biyya kanaan itti galee raawwatu Museen raajii irratti dubbataa jira saba kanarratti. Achi galee quufee akka inni Waaqayyoon wallaalu. Achi galee quufee akka inni gooftaa dhiisutti dubbataa jira saba kanarratti. Kutaan guyyaa irraa kun sadaniyyuu goomuu saba kanaa nutti mul'isa. Ittuma keessaa baasee maal jedha faarfannaa keessa deebiin 32 sabni kun gowwaa qalbii hin qabnedha. Gowwaa qalbii hin qabne jedha. Waan tokko yaaduun kan hin dandeenyedha. Akka jedhu lafaasaa karaa diyaabos gooftaan ayyaana nuuf habaayisu. Akka jedhu saba kanaan saba kana jalaa nu dhoksaa jedha baay'ee. Jalaa nu dhoksa jedha saba kana jalaa. Waan inni ta'uu ni ilaala jedha. Faataatiyaa amma akka ulfaatu yaadaame mi'a fuulratti taati yaada. Waaqayyo gaafa nama jalaa dhoksu amma akka ulfaatu. Waaqayyo gaafa inni nama jedhaa didu amma akka ulfaatu. Waaqayyo gaafa inni fuula isaa nama biraa deebisu amma akka ulfaatu. Gaafa nuti waan nuti galateeffachuu dadhabnu waanuma jireenya keenya irratti galateeffachuu gaafa dadhabnu isa kan biraa dabarsee nu laata Waaqayyo jettanii yaaddu. Gaafa gaarummaa mana kee jiru lakkaa'uu dadhabdu. Gaafa tola Waaqayyo si hojjete lakkaa'uu dadhabdee eenyummaa Waaqayyo ulfina Waaqayyoof malu iddoo Waaqayyoof malu waaqeffannaa Waaqayyoof malu kennuu gaafa dadhabnu.
Tikseen isaanii yoo isaan buuse malee namni 1,000 akkamitti nama tokko baqata? Namni 10,000 akkamitti nama lama baqata? Yeroo ni jala akkas ta'udha. Yeroo ni jala callisu, yeroo waan isaan ta'an callisee ilaalu nama 1,000 ta'anii nama tokko baqatu, nama 10,000 ta'anii nama lama baqatu. Akka isaan baay'ee wantoota gurguddaa isaan irratti ta'u dubbata kutaa sun. Kutaa gaaffii qabxii gosa sadaffaa kan baay'ee irratti dubbachuu barbaadu kana irratti Yesuusin eenyuun akka ta'e baruu dadhabuun isaanii rakkina guddaadha. Eenyu Yesuus isiniif? Nama isin bira jiru meenaa qabaate Yesuus eenyu siif jedhame? Eenyudha isiniif Yesuus? Baay'ataniiru warra akka Fariisotaa gaafa sanaarra, baay'ataniiru warra akka Yihudoota gaafa sanaarra. Eenyu jettu isin? Masii kanaan eenyu jettu naan ilma Daawwitii jedhan. Akkas taanaan immoo Daawit akkamitti hafuuraan gaggeeffamee gooftichi gooftaa kootiin diinota kee ejjeta faana miilla kee daamman sii godhutti mirga koo taa'e jedhee erga Daawit gooftaa kootiin jedhe akkamitti ilma isaa taa'ee jedheetu Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti gooftaa ta'uu isaa ifaan ifatti dubbachaa jira. Haaleluyyaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Ameen. Bara baraan gooftaa Yesuus. Kanallee shawwadaman jirra kun. Gooftaa ta'uu isaa shawwadaman. Masii ta'uu isaa shawwadaman. Ilma Waaqayyoo ta'uu isaa shawwadaman. Waan shawwadamuu hin qabne, waan goyoomfamuu hin qabne, waan nuti bara jireenya keenya keessa dhaabuu hin qabnetu isa kana. Macaafni qulqulluun ifaan ifatti Yesuus duraan akka turetu dubbatu. Wangeela Yohaannis keessatti jarri kun Yesuusin gaaffii gaafataniiru. Kirkiriin jara kanaaf Yesuus gidduu dheeraa ture. Yohaannis boqonnaa 8 keessattis ati waggaa 50 guunne ati eenyu obseetaa? Raajonni du'aniiru namni nattamanu bara baraan jiraata yeroo hin jettu ati eenyu obseetaa jedhanii eenyummaa isaatti mormii qaasaa turan. Kaleessa dhufte se'u Maariyaam irraa qabanii isa lakkaanii ijoollummaa isaa umurii ijoollummaa isaa sanni jiraataa jiru ilaalanii ati waggaa 50 hin guunne jedhanii bara baraan jiraachuu isa bara baraa isa shakkaa turan. Lagarra kun shawwadamummaa isaa salphaa miti. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataa kan ture. Otuu lakkoofsi baraa lakkaa'amuu jalqabanii qabee jiraataa turuu isaa shawwadamaniiru jarri kun. Isa kana yoo beeknedha kan nuti mootummaa Waaqayyoo keessa jiru. Isa kana beeknee yoo amanne garaa keenyatti gooftummaa isaa yoo amanne fayyina bara baraa arganna. Sabni kun fayyina bara baraa shawwadamaa jiru. Sabni kun Yesuus Kiristoos dhiifamuu cubbuu isaanii argachiisuuf gara biyya lafaa kana dhufe. Isaan immoo siyaasa Roomaatti fayyuu barbaadu. Inni macaafa Isaayaas jecha boqonnaa 53 keessatti inni dhugumaan balleessaa keenya hin baate sababii akka keenyaaf hin waraaname nuyi nagaa akka argannuuf inni hin caccabsame madaa'uu isaatiin immoo fayyinni nuuf hin argame jedhe. Itti himameera sabni kun dhaga'aniiru. Waggaa dheeraa dura akka inni dhufee balleessaa sabaatiif dhiphatu, akka inni sabaaf caccabsamu, akka inni sabaaf reebamu itti himameera. Akka inni gatii cubbuu namoota isaaniif dhiphatu itti himameera. Isaan immoo deemanii yaa gooftaa si'a kana Israa'eliin mootummaa deebiftaaree jedhu. Inni waa'ee mootummaa Waaqayyootti masaa waa'ee mootummaa lafarraa gaafatu. Inni waa'ee jireenya bara baraatti himu. Isaan immoo waa'ee gibira mootii Roomaa isa gaafatu. Inni waa'ee cubbuudhaan duudha dhala namaa namni bara baraan Yesuusin namoonni akka duutti hima. Isaan immoo waa'ee mootummaa Roomaa isa gaafatu. Shawwadamani. Gooftummaa isaa shawwadaman. Waaqummaa isaa shawwadaman. Ilma Waaqayyoo ta'uu isaa shawwadaman. Otuu ilaalanii shawwadaman. Otuu hin argine waan jettanii jaamummaa taftu jedheen gooftaan. Hin argine otuu jettanii ta'e isinii wayya ture. In argine otuu jettaniitu ta'e ija keessantu banama. Amma garuu in argine waan jettaniif jaamummaa taftu hin jedhe. Yesuus ilma Daawit qofatu hin ta'in gooftaa Daawiti. Ameen. Mirga keessan ol kaasaati. Godhaati. Yesuus gooftaa kooti daame. Yesuus gooftaa kooti. Haalleluuyaa. Kan Daawit duwwaadha kan keenya Yesuus. Ameen. Kan kooti Yesuus. Anaafuu gooftaadha Yesuus. Siniifis gooftaadha Yesuus. Gooftaa Daawit dootu duwwaatu hin ta'in gooftaa lafa saba lafarraa hundumaati. Haalleluuyaa. Gooftaa gooftotaati inni ameen. Inni gooftaa Daawit duwwaatu hin ta'in gooftaa gooftotaati. Daawit hafuuraan geggeeffamee Yesuus otuun dhalatee Yesuusii waaqessuu eegale. Otuun hin dhufin, otuun gara biyya lafaan dhufin, otuun biyya lafaan dhufin, otuun hin argamin hafuuraan geggeeffamee gooftichi gooftaa kootiin jedhaan. Afaan Ibrootaa isaa jedhan warri dubbisan Ingiliffa isaan dubbise Ibroota beekeen dubbisu Jihoofaa jedheetu inni Jihoofaan suni Adoonaayidhaan jedha. Inni isa hundumaa danda'u sanaan jedha Ibrooti isaa. Haalleluuyaa. Isa hundumaa danda'u sanaani diinota kee ejjeta faana miilla kee daamman sii godhutti mirga koo taa'i jedhee jedha. Waggaa dheeraa dura taa'itu Yesuus isa mirga Waaqayyoo taa'u lallaba Daawiti. Haalleluuyaa. Waaqayyo hafuura kanaan isin haa eebbisu. Saba Waaqayyo hafuura kanaan isin haa eebbisu. Waaqayyo hafuura Yesuusin kabajuun isin haa eebbisu. Silas hafuurri qulqulluun hafuura Yesuusin ulfeessu namani hafuura Yesuusin salphisu miti. Namni hafuura qulqulluu qabu Yesuusin salphisuu hin danda'u.
Namni hafuura qulqulluu qabu Yesuusin qaanessuu hin danda'u. Namni hafuura gooftichaa malee Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u. Namni hafuura gooftichaa qabu immoo Yesuus Kiristoos abaaramaadha jechuu hin danda'u. Warra Ismaanii Yesuus Kiristoos gooftaa malee warra hafuurri seexanaatti gale malee waan biraa miti. Jiruu irraa uffatanii sun jiruu irraa isaa dhugoon waaqummaa isaa mormaa kan jiran ilma namaa duwwaadha kan ittiin jedhan kan lafarraati ati ittiin jedhu ati koo nama Samaariyaa dhufedha hafuurramaan si keessa jira jechuun keenya kun sirrii ture ittiin jedhu tiraannaan. Isa iyyuu otoo arganii otoo inni du'aa kaasuu otoo arganii waan isin sabni kuni fayyina otoo arganii shawwadaman. Luqaas boqonnaa 10 keessatti gooftaan akka jedhe sii wayyoo yaa Yerusaalem sii wayyoo yaa Koraaziin sii wayyoo yaa Beetsaayidaa. Hojiin fayyisuu Waaqayyoo si keessatti hojjetame otuu Naanawweetti hojjetameera ta'e otuu Sodoomiif Gamoraatti hojjetameera ta'e silaa yoona waara keessa ta'anii yaada garaa isaanii jijjiirratu turan jedheen. Sabni kun fayyisuu Waaqayyoo otoo arganii shawwadaman. Alaazaariin du'aa gaafa inni kaasu isa du'aa kaasetti namoonni amanan jiru. Namoonni baay'een dhaqanii sababii Yesuus Alaazaariin du'aa kaasee fi dhaqanii Yesuusitti amanaa turan. Warri kaan immoo Alaazaaruma isa du'aa ka'e ajjeesuudhaaf lammaffaa mari'atu. Kara shawwadaman. Hin arguun ja'a. Du'aa beeka isaan gidduutti kaasee shawwadaman. Dargaggeessaa dhayyeessaa isaan gidduutti kaasee shawwadaman. Maal namni guyyaama tokko garaan isaan cabu. Barabaraan jaarraadhaan goomummaan kakuu moofaa keessatti shawwadamu jarri kun. Kakuu moofaa keessatti Waaqayyo biyya Gibsiitii isaan baasee galaana gargariiree isaan ceesisee Museen gaafa inni seera Waaqayyoo fi dhaqu Aroon ka'e waan qosoqqosimee Waaqayyo isin jiru Museen isin jiru Waaqayyo inni biyya Gibsii nu baase isa kana jedhanii bifa fakkeenyaa ta'u shaniitti sagaduu eegalan. Bara kakuu moofaatti shawwadamu jarri kun. Bara kakuu haaraatti si shawwadamu jarri kun. Du'aa ka'uu dura si shawwadamu. Du'aa ka'uu booddee si shawwadamu. Erguma inni du'aa ka'ee mooda mananii. Erguma inni madaa fudhatee halkan sadii booddee du'aa ka'ee ani jiraataa dheedhee mooda mananii. Isa booddees gaaffii kaasu. Ergamootattis gaaffii kaasu. Yesuus Kiristoos qofatti gaaffii hin qaban jarri kun. Darbanii bara ergamootaas gaaffii kaasu. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Roomee 10 keessatti Yihuudoonni akka fayyan garaa koo guutuu nan hawwa. Akka isaan Waaqayyoof hinaafan beeka. Garuu Waaqayyoof hinaafuun isaanii garuu qajeelaa miti. Qajeelaa miti hinaaffaan isaanii. Hinaaffaa isaanii keessa kan jiru nu duwwaatu fayyaa kan jedhu yaaduuf keessaa qabu. Qajeelummaan nu duwwaadhaaf kan jedhu yaaduuf keessaa qabu. Cubbuu isaaniitti quba qaburra cubbuu namaatti quba qabuutu laphee isaanii keessa guute. Mana qulqullummaa nama lama ta'anii dhaqanii namichi Fariisichi tokkoo fi qaraxxuun tokko mana qulqullummaa dhaqanii inni qaraxxuuni qoma isaa rurrukutachaa ani cubbamaadha namaarii jedhee fakkeenya fudhateetti hima Yesuus waa'ee jara kana gaafa dubbatu. Inni Fariisichi garuu ani torban keessaa nan soomaa kurnoo koo nan baasaa akka namitti cubbamtu kanaa waan hin taaneef sin galateeffadha jedheetu cubbuu namaatti quba qaba. Qajeelaan ta'u namni cubbuu namaatti quba qabu ofitti nama quba qabutu fayya. Ameen. 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 Balleesseera nama jedhutu fayya fuula Waaqayyootti. Balleessiteetta nama jedhu duwwaatu hin ta'in. Yeroo tokko waldaan kiristaanaa namaan balleessiteetta jechuun sirriidha. Garuu nama yeroo hundumaa balleessiteetta namaan jedhatu hin ta'in nama ani balleesseera jedhutu fayyaan jedhama. Otuuni ofitti faranneera ta'ee gooftichi nutti hin faradu tureedha Phaawulos. Waa'ee irbaata qulqulluutiin gaafa dubbatu Qorontos keessatti. Nama ofitti faradutti gooftaan hin faradu. Nama balleesseera nutti gooftaan hin faradu. Ani balleessine ani waa'eetuunni kun garuu namichi cubbamaa sanatti quba qaba. Kan biraan fakkeenya biraa fudhatee gooftaan itti jara kanatti. Maatewosuma kana 22 keessatti waa'ee cidhaa abbaa cidha mootii sana kaasee inni kaan iddoo bittaa gurgurtaa isaa dhaqee inni kaan iddoo biraa dhaqee inni kaan iddoo akkasii dhaqee warri waamamanii cidichaan waan hin malleef baatii amaas gaariis nama argitan hundumaa fidaa jedheen. Kun maal ibsaa? Yihuudoonni warri fayyinni kun isaan keessatti jalqabee fayyina kana dhabuu isaanii deebii kennuu dadhabuu isaanii ibsa. Kutaan kun waa'ee isaanii haasaa waan ta'eef deebii kennuu dadhabuu isaanii ibsa. Kan biraan jara kana fakkeenya fudhatee gooftaan kutaa biraa keessatti dargaggeessicha lamaan ilma mana abbaa isaatii badee fakkeenya fudhateetti meera. Ilma mana abbaa isaatii badee suni qabeenya isaa gaasaa fudhatee badee fixee gaalamoota wajjin fixee deebi'ee qola booyyee nyaachuuf illee beelee rakkatee gara mana abbaa isaatti deebi'e. Inni mana keessa ture garuu maal jedhee ani waggaa amma kana mana keessa ture waan tokkollee ilma hoolaa indaaqoo ilma hoolaa kan ta'e beekne akkamitti tumaamessa waan tokko naa godhee beektu inni naafa. Maal ibsa kuni inni mana keessa ture inni hangafni sun Israa'eliin bakka bu'a macaafni qulqulluun gaafa ibsu waa'ee jara kana gaafa dubbatu. Inni badii argame immoo warra ormoota warra gooftaan haleluuyaa 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 isin warra badanii argamanidha. Namni amantiin guute tokko harka isaa ol kaasee ani isa badii argame sanadha jedhame. Jajjabaadhaa Yesuus gooftaadha. Ameen. Isaan qajeelummaa ofii isaanii barbaadu.
akkamidha Yihuudoota kana gaafa ibsu gaafa macaafa keessatti ilaalu otuu mariin dhaabin qorqorroo qaruu barbaadu jarri. Amma mariin kun utuu hin jiru ta'e qorqorroon kun hin dhaabatu mini otuu mariin dhaabin qorqorroo qaruu barbaadan jarri. Maa inni mariin sun dhaabin jechuu barbaadu koorneristooniin fayyina namaay kattaan fayyina namaay Yesuusi. Yesuusin amanuu qaba namni fayyuudhaaf. Seera akka fedhe raawwachuu dhiisee namni ofii isaatiin fayyuu hin danda'u. Maal ta'uu qaba namni fayyuudhaaf Yesuusin amanuu qaba. Waan namni erga Yesuusitti amane hojjetutu amantiidhaan lakkaa'ama malee wanti namni otuu namanii hojjetu waan tokkoyyuu lakkaa'ama. Isaan garuu otuu Yesuusin hin amanin karaa maleedha. Amma Roomee boqonnaa 10 sun Yihuudoonni karaa malee qajeelina barbaadu isaanii karaa malee Yesuusin malee haleluuyaa. Gooftaa malee fayyisaa malee isa isaaniif du'e malee isa araaraaf du'e malee karaa ofii isaanii gaafa isaan barbaadatan hin ta'u gooftaan. Karaa malee barbaadu isaanii argina. Egaa isaan maal yaadu qofaama isaanii fayyuu barbaadu. Kanaaf isaanii biraa akka fayyuu hin barbaadan. Inni aareedha. Inni mana keessa ture sun baay'ee aaree. Gooftaan abbaan mucichaa fagootti ilma isaa argee oolaa qalee hamartii quba isaatti naqee uffata isa caalutti uwwisee gaafa inni manatti galchu. Ani amma kana mana keessa ta'e kun naan taane naafeedha. Waa'ee Israa'eliin dubbata gooftaan kutaa kana keessatti. Yesuus Kiristoos qalameetu oolaantu maamessee oolaa caalu. Qulqulluu mudaa hin qabne qalameetu anaaf isiniif. Haleluuyaa. Dhiiga isaa sanaan immoo haleluuyaa. Naqata mudaa hin qabne amartii qubaa nuutu isheetu. Ofii isaa uffata leenutti uwwiseetu. Uffata keessa isa caalu ayyaana isaa nutti uwwiseetu. Saba biyya lafarraa warra biyya adda addaa keessa jiran nuun hin deebise mana waaqayyootti nu gashe. Isaan immoo kana ninaaf kana barbaadan isaan. Kan arguun barbaadan isaan. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 keessatti kan isin warrum tamanan illee barbaadan. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 keessatti mana ajajjuu warra Roomaa dhaqee kutaa warra Xaalqaa dhaqee gaafa Phexros hafuura qulqulluu isaanii kadhatee isaan guutamanii Phexros waan waaqayyo mandara sanatti hojjete mandara Yoobeetti hojjete gaafa dhufeetti immoo amantoonni mandara sana keessa jiran baay'ee aaranidha. Hafuurri qulqulluu warra Oromootaaf kennamuu isaatti inaaffaa guddaa itti galee goolii kaas beekuu barbaadan irra Phexrosi. Qofaama fayyuu barbaadu waan ta'eef qofaama jireenya bara baraa kana tumuu barbaadu waan ta'eef abbaan keenya Abiraam jedhaniitti galuu barbaadu waan ta'eef warrumti amanan illee warrumti kakuu haaraa illee sabni biraan fayyuu isaatti naman. Inni naafanii nama sabni qulqulluun. Macaafni qulqulluun immoo waan tokko ittiin jedhee jara kanaan gaabbitanii akkasii saba wallaalaatti naaftanii godhaa jedhee waaqayyo. Museetu dubbate kana. Akkasin saba wallaaleen saba taaniin akkasin na hinaasiftanii waaqa taaniin akkasin na hinaasiftanii ani immoo saba xiqqaadhaan saba taaniin isin hinaafsisa. Warra amma na bira jiran isin hinaafsisa. Isaan gara kootti deebisanii hinaaffaa isinitti gashaatti jedhe. Egaa jirri kun waan baay'ee shawwadaman. Warra shawwadaman wajjin shawwadamina. Ameen. Naaqamaa nama sin bijiru shawwadamina laani. Kiristoos gooftaadha shawwadamina. Ameen. Haleluuyaa. Shawwadaminaas. Kiristoos bara baraan jiraataadha shawwadamina. Du'ee namni du'aa qeeraa shawwadamina. Haleluuyaa. Gooftaa bara baraatiin ni shawwadamina. Beessaayidaa waa'ee beessaayidaa haasaa miti macaafni qulqulluun. Ankooraaziin eessa akka inni ta'u hin beeku waa'ee koo haasaa gara macaafni qulqulluun. Waa'ee kooraaziin haasaa dha miti anamma waa'ee keenya haasaa. Asuma biyya kana keessa taa'ee Yesuus gooftaan ni kan jiru baay'ate miti guutan warra akka gaafa sadaa guutan otuu laalanidha. Waaqayyo maal Itoophiyaa keessatti gadi lafa deemuulee maaltu saafi'ama. Hidhaan inni hin jiru biyya kanatti. Akka Yihuudootaa gidduutti hojjetaa jiru jettanii yaaddu isin. Lafee caccabaa meeqa fayyiseetu laallu, seenaa jireenya keenya geeddareetu laallu, malaataa meeqatti qalbii deebiseetu laallu, naafa meeqa fayyiseetu laallu, gooftaa miti jedhamnes ba'e Yesuus Kiristoos hafuurri kun dargutamu. Haleluuyaa. Har'a hin jiru warri shawwadaminaan saba waaqayyo. Gooftaadha Yesuus. Ameen. Warri gubbaa sanaa Yesuus bara baraan gooftaadha jedhe. Haleluuyaa. Goomuun barbaachisaa miti shawwadamuun barbaachisaa miti. Akkamitti namoota arguu jaama. Namni akkamitti otuu inni dhaayikuu jaama. Nama akkamitti otuu inni du'aa halkan afurii kaasee dhaabuu jaama. Mana keessanitti wanta inni hojjete hedduu isaatu beektanii akkamitti jaamtu. Jaamuu dandeessan isin. Waaqayyo hafuura jaamummaa kana nurraa haa dhabu. Hafuura bara kana keessa gadhiifame isa gooftummaa Yesuusin nama shakkisiisu. Isa waaqummaa isaa nama shakkisiisu. Isa fayyisuu isaa nama jalaa dhoksu. Isa aangoo isaa nama jalaa dhoksu. Otuu laalanii isa nama jalaa dhoksu hafuura kana waaqayyo haa dhabu jedhe. Hafuura kanaan guutamani sabni kun of hin arginee nanaa jedhe gooftaan. Of hin arginee nanaa jedhe gooftaan. Kan isin ni sabni kun wanta isaan hojjetan hunduu Kiristoosin mul'isa baay'ee. Garuu Kiristoosin hin argan isaan irratti. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 maal jedhaa? Amma amantiin dhufutti
amma abdichi inni dhugaa sun dhufutti seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu turedha. Seerri isaan baatanii Kiristoositti kan isaan geessu ture. Namni seera raawwachuu gaafa dadhabu itti ulfaatu cubbamaa akka ta'e gaafa hubatu qoricha barbaaduu isaa lafaare. Kanaaf seerri kanaaf kenname. Bu'aan seeraa inni guddaan namni akka Kiristoosiin barbaadu gochuudha. Dhukkuba keetaan qoricha inni isa barbaachisa. Isin dhukkubfatee namni baay'ee itti cimee nama tokko dirree godha malee namni zamanaawwiin ammaa xiqqoo dhukkubee nama mana kiimii dhaqamiti badaan turre nama ofirran tursu. Ofirran tursu namni bara kanaa warra durii xiqqoo qaqqabatanii erga dhanni isaanii du'ee booddee dhufu mana yaalaa malee warra ammaa xiqqoo ijoolleen bara kanaa nu amma mataan nu baafannaa nu dhaqanii fudhanne qoricha. Dhukkubfataan qoricha nu barbaada. Seerri kan inni kennameef kanaaf. Seerri isaan seera kana dubbisanii ba'aan isaa yeroo ulfaatu haara galfachuudhaaf gara Yesuus akka dhaqaniif ture. Timeera inni immoo isin itti dhamaatanii kan dadhabdan. Haalleluuyaa. Ba'aan kan isitti ulfaatu. Gara koo kottaa ani maalan godhaa boqonnaan isinii kennaa jedhe gooftaan. Itti dhamaanii raawwachuu gaafa dadhabanii isaan boqochiisu Yesuus bira akka dhaqaniif kenname seera. Daaquu hin dandeenye. Seermooniin isaanii hunduu Kiristoosin mul'isa. Ayyaana Faasikaa ayyaaneffatu. Oolaa Faasikaa hin qalatu. Maxinoon nyaatu. Isa Gibxiidhaa baanii yaadatu. Dhiigaan du'arraa hafuu beeku. Gibxitti hangafii gaafa rukutame warri Gibxii balbala isaanii dhiiga dibatanii du'arraa oolaniiru. Dhiigaan nama akka du'arraa hafuu beeku. Garuu Yesuusin arguu hin dandeenye. Waan isaan baatan hunduu Yesuusin atutti immoo Yesuusin arguu dadhaban jala kun baay'ee. Waaqayyo agartuu keenyaa bara. Erga keessan kaafadhaa yaa Waaqayyo agartuu gobbani jedhame. Haalleluuyaa. Salphaan seenaa baay'ee. Namoota arguu jaamuun salphaa miti. Harkatti baataa shawwadamu jarri kun. Dubbichi sirraa fagoo miti jedha Phaawulos jara kanaaf. Museenis itti dubbateera. Keessa deebii boqonnaa 30 keessatti Museenis jara kanatti waan dubbate qaba. Keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 12-14tti dubbichi galaana gaman jiru jedhe Museen. Galaana gaman yaadinaa isinuu afaan keessan keessa jira jedhe. Galaana gaman jiru dubbichi. Eenyutu galaana gama ce'ee fidan jedhinaa. Dubbichi afaan keessan keessa jira jedhe. Museen Phaawulos immoo maal jedhe? Dubbiin amantii kuni eenyutu Kiristoosiin waaqarraa gadi fiduuf ol ba'a jechuus hin barbaachisu jedhe. Eenyutu Kiristoosiin warra du'an keessaa fiduudhaaf gadi bu'a lafatti jechuus hin barbaachisu. Afaan kee keessa jira. Afaan isaanii keessa waan jiru shawwadama jiru. Afaan inni haasa'u hojiidhaan hin jiru. Nama fudhatan liqimsaan gadi. Kan liqimsuun dhufa danda'amu. Liqimsaa dubbii Waaqayyo gadi liqimfama. Afaan duwwaa irra ta'e rakkisaa. Afaan kee keessa jira. Dubbisuu laata. Moon dubbifattu keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 12-14 dubbifadhaa. Roomii 10 dubbifadhaa guutummaa isaa galaa jiru. Roomii 10 tokkommoo 13 galaa dubbifadhaa. Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e garaa keetti yoo amante afaan kee yoo beeksifte faayidaa bara baraa argatta. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Sakanatu jalaa dhokkate sakana jalaa shawwadamanii jiru. Kana malee karaa malee deemuu barbaadan egaa. Hundee malee korreestoon tatu namanii dhagaa golee qayyeshuutu namanii dhagaa malee namni utuu hundee lafan kaayee qabate mana ijaaruu yaalii godha. Yeroo kun akkas manni isaan ijaaran manni qilleensa irraati. Hundee qabu. Kiristoos malee wanta namni godhu hundee qabu. Qilleensa fuudhee waan namni Kiristoosin ala hojjetu hundee qabu. Waan namni Yesuusin ala hojjetu hundee qabu. Ayyaanni isaanii hundi waan isaan godhan hundi Yesuusin utuutti mushawwadaman. Namichi kun waan isin dhibu namichumti waa'ee gooftaa dubbate kun namichumti dubbii sirrii dubbatte gooftaan jedhee rikogniishinii kenneef kuni barsiisaan seeraa kun nama hundumaa akka mataa keetti jaalladhu Waaqayyo Waaqayyo kee garaa guutuuf nagee guutuu jaalladhu jedhee inni dubbatee deebisee gooftaan ati mootummaa Waaqayyo irraa fagoo nuti ittiin jedhe kuni Luqaas waa'ee namicha kanaa waan jedhu qaba. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 9 dubbisa akka jedhan. Barsiisichi seeraa garuu nama qajeelaaf gochuu barbaade nama sagam jedhee Yesuusin gaafate. Laa faalaasii jara kana jalqabu akka dubbadde seera gaafa adda baasanii sagamtu jaalataniis waan ta'e keessaa raawwate waan ta'e dhiisuuf jirru kun. Gaafa gooftaan akkamitti barsiifta? Ati barsiisaa seeraati. Seera keessatti maal ta'amu yoo jedhu dhaga'i Waaqayyoo kee isa tokkicha garaa kee guutuu jaalladhu. Humna kee guutuu jaalladhu. Nama hundumaa immoo akka mataa keetti jaalladhu jedheen barsiisaa jedhe gooftaan. Isa booddee gaafa gooftaan sirriidha. Ati mootummaa Waaqayyoo irraa fagoo miti ittiin jedhu
Nama hundumaa akka mataa keetti jaalladhu kan jedhu kana deebisee gooftaa maal jedhe gaafata? Nama isa kam jedhe gaafata. Tokko jaallatee tokko dhiisuu barbaada amma namichi kun. Gooftaaf galanna ta'u. Hin danda'amu ishii. Hin danda'amu. Tokko jaallatee tokko dhiisuu hin danda'amu. Hunduma jaallachuu dabalu. Namichi kun nama isa kam ta'an jechaa jiruu fi haala irratti hundaa'e nama jaallachuu barbaada namichi kun. Warra gaggaarii qofa jaallachuu barbaada namichi kun. Kanaaf gooftaan akkasittiin jedhe. Namicha Samaariyaa tokkotu jedheen. Namicha Samaariyaa tokkotu utuu inni caakkaa keessa deemu hattoonni itti dhufanii caccabsanii qabeenya isaa saamanii uffata irraa baasanii jiraaf du'aa gidduutti dhiisanii deeman. Sabooddee lubni itti dhaqee raagolee darbe. Leewwiin itti dhaqee raagolee darbe. Namichi Samaariyaan tokko immoo dhaqee farda ofiisaa yaabbatee deemurraa bu'ee namicha irra keessisee dibata laaffisu anna isaatti dibee gara mana keessummaatti geessee nama kana wal'aani. Kana caalaa yoo baaftee siifan deebisaa jedhee deeme. Nama isa kam jennaan nama Samaariyaa jechaa jira gooftaan. Nami Samaariyaa warra Fariisota biratti cubbamaadha. Cubbamaadha. Nagaa waliin gaafatan dhaggeeffadhaa. Harka qabanii waliin dubbisan. Qodaa tokko keessaan dhugan. Ingeelii Yohaannis boqonnaa 5 keessatti dubbisuu dandeessu. Iddoo tokkotti nyaatan. Kanaaf namichi kun maal barbaade? Namichi kun warra Samaariyaa iskiluu dhugachuu barbaada jechuudha namichi kun. Gooftaan garaa namaa beeka waan ta'eef nama Samaariyaa jedhee jalqabe. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yesuusiif galanna ta'u. Lafa namichi yaade ga'ee deebisee dhuma isaanii. Namichi maaliif akka jechaa jira? Nama keessaa nama gaarii jaallachuu barbaada. Amma jaalalli obboloota warra kaanii obboloonni warra kaan gaafa ol jaallatanii yeroo tokko amantootumti biyya keenya keessa jiran amantiin biraa warra kan isaanii malee warra kaan irratti butuun barbaada. Buna si waaman yoo si waamtan malee. Tokko keessatti qophoo sadiifa malee ijaargaa warra kaan hin jaallatan. Nus akkas ta'uu qabnaa? Maaliif? Nuyi warra nu jaallatan duwwaa jaallanna taanaan maali galanni keenya jedhani? Akkasii jedheen gooftaan. Warra isin liqeessan duwwaa deebiftu taanaan, warra isin jaallatan duwwaa jaallatu taanaan galanni keessan maali jedhee. Namichi kun nama hundumaa akka mataa keetti jaalladhu kan jedhu kana warruma Yihuudoota qofa jaallachuu barbaade. Qoomuma isaa qofa jaallatu. Fariisotuma qofa jaallatu. Saaduqoota hin jaallatu namichi kun. Saaduqoonni amma Yihuudootumadha. Barsiisaan gargar cabanii malee. Saaduqoota hin jaallatu namichi kun. Saaduqoonni immoo amnaan gooftaa bira dhaqe malee gooftaa barbaade miti waan ta'eef. Kanaaf nama leeyya'ee adda baasee jaallachuudhaafitu gaaffii akkasii gaafata. Macaafni qulqulluun garuu nama hundumaa jedha. Ameen. Nama hundumaa jedha macaafni qulqulluun. Otu irrespeekt bakka intini isaa tokko irratti tun hundaa'e. Kwaalitii isaa irrattis, qabeenya isaa irrattis, sanyii isaa irrattis, sabummaa isaa irrattis, ganda isaa irrattis dhaggeeffadhaa. Afaan toluu namichaa irrattis, afaan baduu namichaa irrattis, isin jaallachuu namichaa irrattis, isin jibbuu namichaa irrattis. Hundaa jaalalli keessan kanaan jaalala dhugaa miti. Jaalalli keenya jaalala nama hundumaa calluma jennee tola jaallannudha kan Waaqayyo nu jaallata. Isa kana gaafa raawwanne seerri raawwatameera. Seerri nama Yesuus akka manu keessatti raawwatama. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 4 maal jedha? Kanan dubbisa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 4 akka jedha. Wanti seerri nurraa gaafatu nu warra akka fedha hafuuraatti malee fedha foon ittiin jiraanne keessatti akka raawwatamuu fi Waaqayyo kana godheedha. Seera 613 nama kaase kana hundumaa. Ayizuu. Namni Yesuusitti amaneenaan seera kana hundumaa hafuura qulqulluutu jireenya namichaa keessatti raawwata. Irraawwata hafuura qulqulluun jireenya keenya keessatti. Humna keenyaan seera kun nu raawwachuu hin dandeenyu. Tokko yoo cabsine guutummaa isaa caba. Yesuusitti amanee namni Yesuus jalatti gad of deebisee abbumamee hafuura qulqulluudhaan guutamee naan garuu baafadhaa Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 4. Roomee 8:4 wanti seerri nurraa gaafatu nuyi warra akka fedha hafuuraatti malee fedha fooniitti hin jiraanne keessatti akka raawwatamuuf Waaqayyo kana godhe. Gaafa Yesuus hin fudhatini ofuma isaatii foonuma isaatiin dandeettii isaatiin seera Waaqayyo raawwachuudhaaf yaalii godhe. Kanaaf raawwatu. Kanaaf Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'amu. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'amu turoonni kanaaf jedhe. Yesuusitti gaafa amanu garuu namni Yesuus seericha
Fannoo gubbaattis iddoodhaan ga'eera, nu keessattis immoo iddoodhaan ga'a. Haleluuyaa. Ameen. Nu keessatti raawwatama seerri Waaqayyoo. Wanti seerrichi nurraa gaafatu nu warra fedha akka hafuuraatti jiraatu keessatti malee warra akka fedha foonii jiraatu keessatti raawwachuu hin danda'u jedha kutaan kun. Namni Yesuusin gaafa amanu hafuura qulqulluu gaafa fudhatu akka fedha hafuuraatti jiraachuu gaafa eegalu seerri Waaqayyoo isa keessatti raawwatama. Seericha keessatti seerichi guutummaatti namicha keessatti waan raawwatamuuf firdii jala bilisa ba'a inni hiikama namni. Garuu kun ta'uudhaaf namni Yesuusin amanuu qaba. Jarri immoo seeruma kana akkasumatti bakkee masaatu Yesuusin hin fudhatin. Dandeettii mataa isaanii raawwachuu barbaadu. Kanaaf hin danda'amu. Qajeelummaa karaa malee barbaadu isaanii kanaaf. Kanaaf saba Waaqayyoo. Sabni kun waan hedduu shawwadaman dubbannee fixuu hin dandeenye waa'ee jara kana kakuu isaanii illee shawwadamaniif. Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa kakatamee fi eegaa turan. Simiyoon fa'aa Luqaas boqonnaa 2 keessatti arganii galateeffataniiru. Aannaan fa'aa arganii galateeffataniiru. Warri kaan garuu arganii galateeffachuu hin dandeenye. Arganii amanuu hin dandeenye. Egaa waa'ee saba kanaa gaafa dubbannu gara keenyaatti deebinu. Macaafni qulqulluun irra waa'ee keenya dubbata waan ta'eef. Nuti maal shawwadamaa jirra? Kakuu Waaqayyoo waggoota dheeraa dura isinitti dubbate gaafa inni raawwatu argatanii galateeffataniittu moo shawwadamaa jirtu? Salphaatti ilaallaa dubbii kana. Waan Waaqayyoo isiniif hangodha isiniin jedhe. Akka waldaatti waan Waaqayyoo itti dubbatu. Akka dhuunfaatti waan Waaqayyoo itti dubbatu. Gaafa Waaqayyoo raawwatan arginii galateeffachaa jirra moo hin jiru? Shawwadamuu dhabu. Galateeffannoo taanaa shawwadamuu. Kanaafi galanni keenya kan irratuuf kanaaf faarfannaan afaan keenya keessaa dubbii Waaqayyoo kan irratuuf galateeffachuu kan dadhabnuuf waan Waaqayyoo nuu godhee waan eegaa jirru gaafa inni raawwatu akka inni raawwate waan nootis hin goone waan hin beekneef galateeffachuu dadhabna. Itti gammaduu dadhabna. Itti waaqeffachuu dadhabna. Warri Waaqayyoo hafuuraan isaanii baay'ee qare garuu akkana keessatti yoo galateeffatu. Museen kutaa sana keessatti boqonnaa 32 ammaa keessatti dubbatee 33 keessatti hin duutaatti hin jedhame biyyicha ija keenya ilaaltaa garuu hin galtu ittiin jedhame garuu Museen maal jedhaa Waaqayyoo qajeelaadha. Kutaa mu dubbii kanarraa Waaqayyoo amanamaa ta'e. Hin duutaa jedhame hin galtu ittiin jedhame amanamaadha Waaqayyoo dhamsee. Isinoo akkasii siin ta'u siin jedhame hin galateeffattaa obboleessa koo. Abboyyoo kun galateeffattu isiniin ta'u isiniin jedhame. Isinii taa'ee galateeffachuu dadhabdanuu. Ingalta jireenya bara baraatti mirga koo teesseetta nuun jedhee hoogganalli keenya waan irra ta'e. Otuu ingaltu nuun jedhee akka Musee kana galateeffachuu dandeenyaa hoo. Museen ingaltu biyya kana fagootti ilaalta fuulleetti ilaalee itti agarsiisee akka inni hin galletti maayira. Garuu Museen kan akka Waaqayyoo hin jiru galateeffata.